Birraan bari'ee lagni guute darbee Oromoon wal ga'uuf keen haroowwan hin badhaate keen jaalalaa bishooftuun keessummoota simachuuf irreechi birraa bara 2018 horaa sadiitti fulbaana 25 kabajamuuf maarree keen ulfoo jila guddaa keessummeessuuf ashamaa harka fuune hordoftoota keenya kanneen kutaalee addunyaa garaagaraa teessanii karaa chaanala yuutuubii milkoo intarteementiin hordofaa jirtanii kun qophii keenya tibbanaa. Dukkanni gannaa darbee ifti birraa yoo dhufuun firri laga ce'ee wal argam. Asaasee walitti hima fudhu oduu haagam. Bacaqii gannaa ce'ee boqaa birraa ga'eef galatumaaf galchuuf beellama qabatam. Fulbaana birraa fuula ifetti baanee jirram kottaan irreeffannaa jechuun labsatam. Maarree birraan dhufeeran dargaggeessi sirbuun gammadee taphatam. Kanaanis nooruu yaa birraa nooruu jechuun dargaggoon birraa simatam. Shamarranis walitti asaasuun shinooyyee sirbuun birraan dhufu labsum. Hordoftoota keenya irreecha birraa bara 2018 sababeeffachuu waan qopheessine qabnam. Dhiyaadham yaadan gara horaa sadii isin imalchiifnam. Turtii keessaan nu waliin qabaadham. Irreechi horaa arsadii Oromoo biratti hiika guddaa qaba. Arsadiin dirree ulfoo qe'ee seenaan badhaateem dirree simboo qabeettiidha. Arsadii dirree tokkummaa dirree qabsoo Oromooti. Horri arsadii wareegama qaaliiwwan sabaatiin har'a geesse. Kanaaf galmee seenaa millachuun gahaadha. Akka galmee seenaa agarsiisutti horri arsadii iddoo tuulamni jaarraa dheeraa dura itti irreeffachaa turanidha. Arsadii maqaa jabaa sabaa gosa Oromoo Liban keessaa dhalate abbaa malkaa turedha. Arsadii aarsaa guddaa kaffaluun abbaa malkaa ta'uu danda'e jechuun manguddoonni argaaf dhageettii ragaa ba'uuf. Kanaanis horri arsadii akka malkaa irreessatti ulfaate Oromoota tuulamaatiin akka kabajamu kan murtaa'e. Yeroo booda Oromootni marti hora arsadii akka burtuu irreeffannaa godhaniitti irreeffachuu eegalan. Yeroo ammaa kana waggaa keessaatti al tokkoon Oromoon wal ga'uun hora arsadiitti irreeffachaa jira. Yeroo booda humnooti alagaa dhiibbaa gochuun Oromoota irreecha hora ulfoo kana irraa ittisuuf yaalan. Ta'us aarsaa gootawwaniin qeessaa tiksem Oromoon hora isatti kabaja hora irreeffachuu itti fufe. Keessumayyuu gochi gara jabinaa irreeffattoota hora arsadii irratti bara 2016 ta'e seenaa as dhiyooti. Guyyaa sana lubbuun qaaliiwwan Oromoo hedduun obba'e kan qaama irratti guyyaan itti dukkanaa'e. Kanaaf horri arsadii Oromoo biratti kabaja olaanaa qabdi. Dirree seenaa dirree qabsoo. Irreechi birraa wayita irreeffatamu seera mataa isaa qaba. Malkaan eebba abbaa malkaa fi hangafootaan godhamuun booda saaqama. Sana booda marga jiidhaa fi abaaboo birraa qabatanii bishaaniin tuqanii waaqa galateeffachuun irreeffatu. Araaraa fi waaqii uumaa gaafatu. Kaayyoon kadhaa sanaas uumaa galateeffachuudha. Eegaanim ayyaanni irreechaa falaasamaa fi ilaalcha Oromoon addunyaa keessatti jiruu fi waaqa isaa akkasumas raajii isaa dhalootaa fi icciitii jireenya isaa walitti fiduun itti ibsuudha. Maarreem guyyaa ulfoo kana Oromoon uumaa isaa kadhata. Marii hojjechuun waaqa isaa galateeffata. Irra deebuun maqaa qophii keenya tibbanaatiin baga irreecha birraa bara 2018 nagaan geessan. Irreechi birraa kun kan jaalalaa tokkummaa injifannoo milkii isiniif haa ta'u. Of kalaam kan birraa dhufuunis waggaan marsiisin haa ga'u. Turtiin waliin qabattaniif galatooma. Horaa bulaa deebana.